kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroota Oromoo Kireet aappii jalatti nu hordoftan jirtu baga jiraatan isiniin jechaa daawwattooteena har'aan tana akkaataa feesbuuka keenya jechuudha kireet itti goonu yookiin kallaquuni kan isin garsiifnu ta'a jechuudha. Fakkeessine feesbuukuma keenya jechuudha kan iskiriinii irra jiru haala maqaa barbaanneef yookiin maqaa feesbuuk keenya baranneessaniidhaan akkasumas profaayilii barbaannee irra kaa'uudhaan feesbuuka akkaataa kireet yookiin ittiin uumannu kan isin garsiifnu ta'a jechuudha. Feesbuuk keenya uumachuudhaan feesbuuka keenya keessa ni galla jechuudha daawwattooteena. Erga feesbuuka keessan keessa galtanii jechuudha. Erga profaayilii keessan dhukaastanii feesbuuk keessan keessa galtanii jechuudha. Aaditu istoorii tan jettu tanarra biraan jechuudha. Gamanatti tuqaan sadii argamti jechuudha. Tuqaa sadii tanarratti kilik gootanii erga kilik gootanii haala kanaan isinii ba'a jechuudha. Erga isinii ba'e koppi liinkii tan jettu tana dhukaasuudhaan koppi gootan jechuudha. Erga gootaniif duuba deebitan jechuudha. Erga deebitanii jechuudha. Akkaataa kireet itti goonu jechuudhaan kan waliin laallu ta'a. Osoo gama barumsa har'aatti ittiin dabarin jechuudha. Warroonni chaanala keenyaaf haaraa taatan jechuudha. Oromoo Kireet aappiidha. Warreen haaraa taatanii gama Oromoo Kireet aappii dhuftan jechuudha. Subscribe gootanii erga subscribe gootanii mallattoon bilbilaa isinii baate jechuudha. Haala saniin iddoo all jettu irra godhattanii karaa saniin nu hordofuu dandeessan jechuudha. Viidiyoo guutuu daawwachuu barbaadan iddoo viidiyoos jedhu tanarratti dhukaastanii haala saniin viidiyoo nu lakkifne barnoota hedduu of keessaa qabdudha jechuudha daawwachuu dandeessan. Websaayitii feesbuukaa kireet nu godhu aappii garagaraas kireet nu godhu jechuudha. Viidiyoo kana jala isinii kaayetiin jira jechuudha. Viidiyoo kanarratti dhukaastan jechuudha. Erga viidiyoo kana irra dhukaasne jechuudha descriptionii kana jala websaayitii liinkii isaan arganna jechuudha. Erga kanatti viidiyoo kana jala seenne jechuudha. Qastii tanarratti si'a tokkoof kilik goona jechuudha. Liinkii websaayitii aappii kireet godhu yookiin kalaqu kan jedhu kana jalatti kunoo liinkii argitan kanarratti kilik gootan jechuudha. Kilik gootanii kaatanii jechuudha. Gama websaayitii isin geessa. Gama websaayitii nu geessu jira jechuudha. Erga haala kanaan gaman nu geesse jechuudha. Isa jalqabarraa argamu kanarra dhukaasna jechuudha. Haala kanaan jechuudha erga gamana nu fide jechuudha. Kireet aappii jedha. Login jedha. Login gootu jechuudha. Akaawuntii keessan kan feesbuukaa akkasumas akaawuntii keessan googileedha jechuudha isin gaafata jechuudha. Googil akaawuntii fi akkasuma feesbuukaa akaawuntii isin gaafata. Iimeelii fi paaspoortii keessan erga itti guuttanii keessa seenuu dandeessan jechuudha. Haala kanaan isinii bahaa jechuudha. Websaayitiidha firii viidiyoo kool inda chaati kan jedhu kana kan barbaadan kunoo haala kanaan kalaquu dandeessan jechuudha. Garuu ani feesbuuk isin garsiisu waan deemuuf jechuudha. Websaayiti kan jedhu kana filadha jechuudha. Haala kanaan iddoo duwwaa naa fideera jechuudha. Liinkii duraan koppi goone san iddoo kanatti guuttanna jechuudha. Haala kanaan iddoo duwwaa qaqqabuudhaan jechuudha. Erga akkanaan nu dhufte irratti kilik goona jechuudha. Haala kanaan erga itti guunnee kaane jechuudha. Seef jennaan. Haala kanaan fudhateetiin jira jechuudha. Haala kanaan nu bahee jira amma liinkiin keenya kan itti guunne jechuudha. Amma gara jalaatti gad deemna jechuudha daawwattooti. Gaduma deemna jechuudha. Gad dhuftan jechuudha. Gara jalaatitti erga gad dhuftan jechuudha daawwattootiyya. Erga gama itti aanutti gama lammaffaatiin nu geesse jechuudha. Aappii neem kan jedhu haala kanaan nu baheetiin jira jechuudha. Barsiisaa
aappi gaman nageessa jechuudha. Ammas isteeppii sadaffaadha jechuudha. Isteeppii sadaffaadha yoo barbaadan akkanuma next jettaniin yoo ka profaayilii isaa jijjiirachuu barbaadan taate gama gadaanu kanarra dhuftanii yeroo haala kanaan tuqaa gama gadaanu kana irratti dhukaastan jechuudha. Upload isiniin jira jechuudha. Upload kan jedhu kanarratti dhukaastan jechuudha. Erga dhukaaftanii mana galarii keenyaa keessa nu galcheera jechuudha. Okay, mee suuraa Facebook kana filadhu jechuudha. Erga filadhee haala kanaan na baheera jechuudha. Yoo asiisuu barbaadan mee bifa adii inni irra jiru kana irraa dhabamsiifna jechuudha. Haala kanaan gama uf duraatitti as harkifna jechuudha. Yookaan gama duubaa deebifni uf duuba deebi'a jechuudha. Kirooppitan jettu tanarratti dhukaasna jechuudha. Erga dhukaaftanii haala kanaa isinii dhufee jira. Amma next jennaan jechuudha. Erga next jennee haala kanaan isteeppii sadaffaa kunnee jira jecha isa arfaffaan kireet kan jedhu kanarratti si'a tokkoof dhukaafna jechuudha. Okay, haala kanaan gamanaan nu geessee jira jechuudha. Okay, erga gaman nu geesse jechuudha. Osoo daawunloodii godhachuu yookiin buufachuu duratti dashboard tan jettu tanarratti kilik goona. Erga kilik irra goone jechuudha. Edit tan jettu tanarratti kilik goona jechuudha. Ammallee haala kanaan nu baha gara jalaatti gad deemna jechuudha. Erga gara jalaa gad dhufne jechuudha. Aappii tiim tan jettu tanarratti kilik goona jechuudha. Erga kilik goone akkanatti halluun isinii ba'a jechuudha. Erga halluun jechuu yookiin bifti garaagaraa akkana isinii baate jechuudha. Black kan jedhu kanarra godhattan jechuudha. Erga gootanii gara jalaatitti gad deemtan jechuudha. Save jettaniin. Erga save gootanii haala kanaan save ta'eetiin jira jechuudha. Dark mode kenna jijjiiranneera jechuudha gama gurraacha irratti. Okay, amma asirratti dhukaafna jechuudha. Xiyya gaggargalee jiru kanarratti haala kanaan nu baasee jira jechuudha. Erga nu baasee gad deemna jechuudha gara jalaatitti. Okay, amma laakkaheetiin xumuree jira jechuudha. Erga laakkahee fixe haala kanaan isinii baasa jechuudha. Isa amma xiyya gaggargalu kanarratti kilik gootan jechuudha. Amma erga kilik gootanii haala kanaan isinii fidaa. Okay jedhaa. Xiyya gaggargalu kana hin argitanii okay jettaniin next kan jedhu kana erga sanii haala kanaan isinii fida jechuudha. Aappii keessan kan hojjettan jechuudha. Okay jettaniin jechuudha daawwattooti. Amma daawunlood nu ta'u jira jechuudha. Okay, erga daawunlood nu ta'e jechuudha. Gubbaa irraa qaqqabuudhaan kunoo isa kana jechuudha. Aappiin irratti kilik goona jechuudha. Install godhanna jechuudha. Haala kanaan install nu ta'u jira jechuudha daawwattooteena. Okay, erga haala kanaan install nuuf ta'e jechuudha. Open nu gabbayeetiin jira. Open jennaan jechuudha. More tan jettu tanarratti kilik goona jechuudha. Erga kilik goone Facebook page jedha. Barsiisaa aappii jedheetiin jira. Haala kanaan na baheetiin jira jechuudha. Kanaafuu barsiisaa aappii kan jedhu kana filadha jechuudha. Facebook iyya join login jedha. Haala argitan kanaan paaspoortii fi iimeelii kiyyaa itti guutee jechuudha. Na banameetiin jira jechuudha. Haala kanaan isinis banattanii itti fayyadamuu dandeessanii namaas
erguu dandeessan jechuudha. Namni biraa si itti fayyadamuu danda'a. Kama isin kireet gootan sani maqaa keessaniif akkas profaayilii biraas yookiin kan maqaa keessanii wal fakkaatu irraa godhachuudhaan kireet gochuu dandeessanii haala saniin itti fayyadamaa isiniin jenna. Barumsi keenya kaarraa kana fakkaata. Koomentii jalatti waan isiniin galle barreessaa. Hanga barumsa biraatii walitti deebinutti nagatti.